baqatee Gibxitti guddate bar dachee Afrikaa keessatti guddate bar isinii galee waaqa baay'inaa sa'u isa kanaafuu gaafa rakkanne gaafa har'a cinqamne gatiin isaa guddaan boru waan duuba jiruuf jecha jireenya biyya lafaa gabaa ama bakka kassanirraa nafee gaafii isanis gaafii sammuutti na uumu gaafii tokko tokkos gaafadhu akka badii tokkootti namni yeroo laalamu siin jira jechuun akka waan jira miti waan gaafatamuu hin qabne yookaan immoo waan ድፍረት ሆኖ የሚታይ ነገሮች አሉ አይደል? አንዳንድ ጥያቄዎች ሲጠይቅ እንደ ድፍረት ምናምን የሚታዩ ነገሮች አሉ። ሳኔራ እንቆልቆለ ፈናማት ሁንደሲቱ ዋን ጋፊ ዋን ሁንደ ዋን ያደነመተ ሰሙር ተነ ረቢ ዋቀዮ ዋን ቢነሰው ተራደኑ ጎደኑ ከነው እትጥንጣሉ እትያዱዳ ኡማምነ ኮን እንዲ ኡማም ዋቀዮቲ ሶ ድሮ ዱርሴ እተናማ ዋቀዮቱ አማኑ የቹ እተናማ ማንቲ ቀምኔለ የቹዳፍ እንጀባታ ነማ ዋቀዮትን አማነ የቹፌስ እንጀባታ ati waaqatti amantaa waaqni jiraachuu uumaan jiraachuu baay'ee goobas kanuma amma waan irra wal dhabnuti anaafetis uumama waaqayyo waaqni jiraachuu isa sanani amanna inni kun kamii kanuma irratti wali galla so kiristaanummaa keessatti yaani waaqayyo abbaa jedhanii jira ilma jedhanii hafuura qulqulluu sadeen kun walitti waaqa tokko jedhanii amanan sillaasee jedhan so nuti islaama keessatti waaqni akkasii miti waaqayyo akkuma gartee kakuma fakkat waaqayyo tokko nuuf waaqayyo tokko jira Allah waaqayyo tokkicha isa namantaane isa lamantaane isa tokkicha isa hin nyaanne isa hin dhuyne jenneetuma amanna Muhammad ergamaasaa jennee amanna akkasuma Yesuus yookaan Isaanis ergamaa jennee amanna gaafa kiristaana keessa jirtu waan numaan dubbisaa jetteemi numa dubbista arrallee taatu numa dubbista namni dubbisu naman dhibu afaan oromoo sirran beeku taadduuko atis narran beeytu barumsa keessatti umrii keessa namni wal caala qabeenya keessa wal caala malee atis nama anis nama atis dhiira anis dhiira atis oromoo anis oromoo atis ni dhalatte anis naan dhaladde barumsuma keessatti namni ogummaa wayii keessa wal caala malee jaarmee qaama dheerinaaf gabaabina keessa wal caala malee sammuu waaqayyo naa kenne siifillee kenne kan kootitti hin fayyadama kan keetitti hin fayyadamu ijji kan koo keetii miti kiyyumaan hin arge ijati yaa hin argitu ijati hin argita kanaaf waan caafamee nu jidduu jira waan anaafet hin caafin afaan oromoo nu caafan barri bara durii miti bara dukkanaatii miti barri qaalluun tokko dhufee shayini tokko dhufee barisaan tokko dhufee akka fadheessin jedhu miti bara namni har'a waan fadhe riisarchii godhuu danda'u Google keessa gaafate namni shawwaduu danda'u miti waliigallee bara kallattiidhaan namni waa ragaa proof yoo deemu bara sitti amananiituma sirratti dhanii eeshi ammeen jedhanii deemanii miti hin ta'u kun waan jiru dubbisna waan ani itti dabaluu miti waliigallee ati amma dhiira ta'uun si amana oromoo ta'uun si amana waliigallee atis akkasuma naamanta kuni waan gartee loojikii waan jiru waan ragaa ati fidi ragaa dhiira ta'uu siin hin jedhu kun waan ijaan argu waan sagalee keetiin beeku suuraa kee argu yoo viidiyoon baate argu waan kana achi namni wal gaafatu hin jiru waaqayyo tokko ta'uu namni sammuun ilma namaa kun hin fudhatti fakkeenyaaf quraanaan siif fidamees quraanni keenya akka jedhu waan hin diddu jechuun bakka waan siif fida akkasuma naaf siin dubbisa. Dhufe. Dhufe qoy si argi hin dubbistamee siif itti garagalcha waan kana tokko si garsa okay quraana tole jirta እሺ suuraa dhibbaa wala jira jira hin dubbista kanarratti namni
dura waamicha gartee raajoonni nabiyyoonni hundinuu waamaa turanii ooma dubbistee waan kana hin fudhatamu sammuun namaatu walitti hin fudhattii si agarsiisaa qoye. Okay, as sitti qaqqaba quraana qoye. Akkasuma kaameraatti garagalchaa. Okay. Afaan Oromoo hin dubbistaami qoye. Akkasuma na obsi. Okay. Kana hin dubbistame? Si mul'ata dhiiroo. Lakkoofsa tokkorraa. Yaa ergamichaa inni Allaha kan gabbaramuun tokkicha akkasumas kan dhugaa gabbaramaan isa malee hin jirredha jedha. Kan gabbaramu waaqa tokko malee kan jirin amantaa? Lakkoofsa lammaffaa sanarraas dubbisime. Inni gooftaa guutinaa fi bareedina keessatti kan isa gitu hin jirre kan gooftummaan isatti xumuramtu kan uumamni hundi isatti hirkattuudha. Kan inni kan namarratti hin hirkanne kan irkoo namaa ta'e kan irkoo uumamaa hunda ta'e kan waa hundarraa dipendantii ta'e kan irtee uumama hundarratti hin hirkanne ta'u namatti hin haajamne ta'u namantaa. Nana manee. Okay, kan sadaffaan kan waan tokkollee hin dhalle wanti tokkos kan isa hin dhalin kanaafuu ilmoo hin qabu abbaas hin qabu waaqayyoon kan hin dhalin kan hin dhalchine kan hin dhalanne gartee kan abbaas hin qabne kan ilmoos hin qabne waaqayyoon ta'uu ni amantaa? Afraffaa uumama isaa keessaa kan isa fakkaatu tokkolleen hin jiru. Kan waaqayyoon fakkaatu. Waaqayyoon dhiiraas kan dubartiis hin fakkaanne jechuudha. Fakkeenyaaf amma yaani waaqayyoon dhiira jettee amanta moo dubartii jettee amanta? Moo bineensa fakkaata waaqayyoon dhiira moo dubartii fakkaata? Dhiiras dubartiis miti jedhee namana. Akkas. Kana barsiise nabiyyoonni, kana barsiise nabi Muhammad. Waaqayyoon kan uumama isaatittis tokko hin fakkaanne osoon uumama waaqayyo fakkaate waaqayyo fakkaata waaqayyo naan jedha namni uumama isaa tokko hin fakkaatu. Nis kan hin mul'anne kan illee hin nyaanne inni gartee kan nama nyaachisu kan nama obaasu kan hin nyaanne kan hin dhuyne jechuudha. Gartee kana waa hundarraa nama hin fakkaatu bineensota hin fakkaatu hin nyaatu hin dhugu hin muugu hin rafu hin irraanfatu hin dadhabu hin mul'atu hin wallaalu hin dagatu jechuudha. Hin dhalatu hin dhalchu hin uuma malee namaa kan namalee nurraa waan barbaadu inni gabbartuma qofa inni gartee isuma kadhachuu isuma waaqessuu qofa barbaadaa jechuudha. So waan jedhume uuma Iyyasuus kanatti as deebinaa. So Iyyasuus kiristaanonni akkuma ati beektutti akka waldaa deemtee turtettis akka dubbistetti Kiristoos waaqa keenyaa gooftaa keenyaa jedhanii amanan. Akkasuma amantaa meetu? So kan dubbii kana hunda addaanuu baasu wangeelaan nu jidduu jira. Amma fakkeenya mana jidduu takkatti yoo naafete wal dhabnee mana murtiidhaa wal dhaabnu taate ragaan waan sanii qabatamaan waraqaadhaan nama ragaan yoo namarratti bahe ragaan yoo argame murtiin sirra murteeffamti nama kaaniif murteeffamti. Kan nu jidduu jiru ragaadhaaf wangeela miti. Wangeela. Wangeelli Yesuus Kiristoos irraa maal jedhaa? Yesuusoo maal jedhaa? Dubbii isaa fudhannaa mire dubbii kiyyeen fudhattu keetis hin fudhadhu bar dubbii Yesuus dubbii wangeelaa fudhannaa mi? Wangeela of biraa ni qabdaati? Amman qabu. Okay, anumas sii dubbisaa sirraa sii mana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Itti gadi qabeensi argisiisa tole. Yesuus akka waaqan ta'in ofii isaatiif akka waaqa qabu si argisiisaa qo'e. Wangeela.
namni aappii qabus yoo jiraate achi as yoo beesa nu argisiisu innilleen arguu danda'u. Wangeela Yohaannis si bilbilanii jirre dhiisa abboo. Okay. In argisiisa kun amma highlightii godhan tureefi. Bilbila seene. Amma seenuma seenaa bilbila akkuma seenuuf bitanneemi. Okay. Ayyee laal maal jedha kun wangeela maalii jedha? Taaddu. Hello. Oo nan jira. Wangeela Yohaannis jedha ergita wangeela Yohaannis 20 boqonnaa ono as jira laan 17 si mul'ata? Network kiyya moo kan isaati? Amma sirraa'eera. Okay. Inni dhaga'ama jedha maal jedha wangeela maalii jedha kun mata dureen isaa wangeela maaliiti? Wangeela Yohaannis. Boqonnaa 20 boqonnaa 20 lakkoofsa 17 kana dubbisime. Unola lakkoofsa 17 argitaa milaan. Maal jedha? Yesuus immoo ana hin qabin. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota kootii dhaqii. Ani gara abbaa kootii fi gara abbaa keessaniitti ol namba jedhii isaanitti anaaf himi jedhee ishee abboomee jedhe. Yesuus Kiristoos gara Waaqayyoo kootii fi gara Waaqayyoo keessanii jedha. Miti? Gara abbaa kootii fi abbaa keessaniitti ol nambaa jedha. Abbaan Yesuus anaa fi atiif maal ta'a? Abbaadha. Goobas. Yesuus ifoo maal ta'a? Abbaadha. Yesuusis anis atis abbaa tokko waliin qabnaami? Tole. Gara Waaqayyoo kootii fi gara Waaqayyoo keessaniitti ol nambaa jedhe. Yesuus Waaqayyoo ni qaba moo hin qabu? Ni qaba. Waaqayyoon Yesuusiif maal ta'a? Waaqayyo ta'a. Goobas. Anaa fi atis Yesuusis dabalatee Waaqa tokko waliin qabnaa jechuudha. Yesuusis Waaqa qaba atis Waaqa qabda. Kanaaf boqonnaan kun Yesuus Kiristoos Waaqummaa jalaan baastu? Ni baasti. Eekaa wangeela Yesuustu jedhee bara. Gartee Waaqayyoo kootii fi keessan jedhe. Wangeela bakka biraatitti Yesuus Kiristoos Waaqa kun akka qabu dubbatee Luqaas keessatti akkana jedha. Luqaas 6 lakkoofsa 12 irratti namaatu Waaqayyoon waaqessa moo Waaqayyoon nama waaqessa? Namatu Waaqayyoo waaqessa. Goobas. Kun asitti akkana jedha. Kuni waan wangeelli addaan nu galchu. Luqaas 6:12 si argisiisa. Kuno. Waan argaadha naman dhibu. An abbaan fedhe sheekaa miti qeensiin feetan shawwadu. Waan wangeelli ni fi Qur'aan harka jiruuf. Kuno laal wangeela Luqaas laal Luqaas 6 boqonnaa 12 kana dubbisime. Ustaz yeroo tokko shaadaatu jireedhani barreessaa ijoolleen jala. Akkasii. Ayyee warri shaadaan isin bira jirtu lakkoofsa 8 barreessaa jedhin 8 barreessaa. Maal jedha siifin dubbisaa taaddu? Yeroo sanitti Yesuus gara gaaraatti ol ba'e. Eenyu kan gaaraatti ol ba'e? Yesuus. Achitti halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule. Halkan guutuu maal godhaa bule Yesuus? Waaqayyoon kadhachaa bule. Goobas. Ati Waaqayyoon kadhatta moo kadhattu? Taaddu? Ati Waaqayyoon kadhatta moo kadhattu? Waaqayyoon kadhatta moo kadhattu? Nan kadhadha. Yesuusoo Waaqayyoon kadhatta moo kadhatu? Hin kadhata. Kiristaanonni Yesuus kadhata moo Waaqayyo Abba kadhata? Yesuus kadhatu. Faallaadha moo faallaam? Yesuus Waaqa kadhatu qaba. Ammoo kiristaanonni Yesuus kadhata. Faallaa Yesuus moo faallaa Yesuusii miti?
Faallaa Yesuus. Singarsa Yesuus Kiristoos eenyu kadhadhaa jedhee singarsa na kadhadhaa nan kadhatinaa jedhe Yesuus na qaamni na kadhadhaa jedheen singarsa kan biraa wangeelumarra wangeela Luqqaasuma kana keessa yeroo kadhattan yaa Waaqayyo isa waaqarra jirtu jedhaa kadhadhaa jedhe waa'ee kadhannaa keessatti Yesuus Kiristoos Maatiyos kana qoy Baro Ibro Emile makan jedhu lakkoofsa 8 xaafaa jira. eenyu galchaa waa'ee kadhannaa san meeqa boqonnaa meeqarra jira ustaada boqonnaa 6 wangeela Maatiyos meeqasa isa kuttuna jala 6 waa'ee akkasuma naafsa watakka wangeelin nutu jira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو وعليكم معاذ. السلام ورحمة الله وبركاته جرتو درتو الحمد لله كم درتو على ربي الحمد لله لك الحمد وتم ربين كردو كنو أبدي موساتهم كردو لا يبيك السنغالي هذا عجائب ربي بقى قلتها ما رجاء بقى سي أول يا والله صلاة ربي توبة نقلتي وجد ربي نقلتي Maatiyos 6 إيه جا عشان يسألني جا ما تيوصلني أنا قريب جا وانجيل أنا ورقات خفيفة قبل خلنا نسوي تجرا بقى رفت أهل الدين على خير ده أوكي جا عشان هنا أرجع سامع كونه كوي ناسوفنا كأجلو تاسوفنا كوي أوكي إيش وأنا خلنا نقرسي سبب سكين خنا والله وانجيل ما خنا بسهر دفعني وبلو وانكي نبي تكا تقرأ إسلام ما عرفاني الحمد أوكي لله هنا أرجع سيسا أسرتي كونه maal mata duree isa maal jedha waan kanaan sirreeffachuu jira maalum okay mata duree maal jedha eenyu taaddu hin argita laal maal jedha Waa'ee kadhataa. goobas siifin dubbisa ishii akkana jedha Yesuus itti fufee yeroodhuma kadhattan akka warra of argisiisanii hin ta'ina isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaa irra dhaabbatanii kadhachuu hin jaallatu. Gartee eessa dhaabbatanii gartee warri of argisiisan karaa fi eessa kadhatan jedhe. Mee irra na deebime. Okay, irra sii deebi'e. Bara akkasii bar. Akka jedhu shanaffaarraa kunoo. Yesuus itti fufee yeroodhuma kadhattanis akka warra of argisiisanii hin ta'inaa jedhe. Yeroo kadhattan of argisiisaa jedhe moo of hin argisiisinaa jedhe? Of hin argisiisinaa jedhe. Of dho'isaa jechuun mul'atinaa jechuu miti? Goobas. Isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaarra dhaabbatanii kadhachuu hin jaallatu jedhe. Warri of argisiisan eessaa fi eessatti gartee of mul'isuu jaallatan jedhe. Manneen sagadaatii fi walga'ii karaa gurguddaa irra dhaabbatanii argite moo hin argine warra kadhatu karaa gurguddaa fi waldaa keessatti TV irrattis karaa irratti karaa gurguddaa irratti argite moo hin argite kana Yesuus hin dhoowwe moo hin dhoowwine arge karaa dhaabbatee namaa kadhatu okay ani jedhe kuno ittiin fufayye ani jedhe ani dhugumaan isinitti himaa jedhe isaan gatii isaanii fudhataniiru jedhe jarri kun jaaffaa ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol galii balbala kee cufadhu abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu eenyu kadhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos ana kadhadhaa jedhe moo abbaa isa iddoo dhoksaa jiru kadhadhaa jedhe goobas Yesuus himi kan kadhatamumi abbaa isa iddoo dhoksaa jiru goobas hayyee kadhadhaa abbaan kee inni iddoo dhoksaatti argus gatii siifin kannaa eenyu kan gatii namaa kannu Yesuus immoo abbaadha goobas itti fufna torbaffaa yeroo kadhattanis akka saba warra Waaqayyoo hin ta'inaa akka saba warra Waaqayyoo hin ta'inii dubbii waa'ee hin baafne keessa hin deddeebi'inaa baay'ina dubbii isaaniitiif waan isaaniif dhaga'amu isinitti fakkaata jedhe
waa hedduu gararra raawwatan iyyan maqaa akkasiitiin maqaa Yesuusin akkana fayyite amma argatte akkana sii kanne birriin kana sii kanne akkas taate waa hedduu raawwatan obboleessa koo. 8ffaa. Okay. Akka isaanii hin ta'ina abbaan keessan utuudhuma isin hin himatin iyyuu waan isiniif barbaachisu in beekaa. Otomaatiin dubbatiin kan beeku kan siif kannu Waaqayyo abbaadha moo Yesuus? Waaqayyo abbaadha. Goobas ijoon kiyyaas amma kuno 9ffaa. Eegaa yommuu kadhattan yaa isa waaqarra jirtu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eeggamu. Keeysarra jiru kadhadhaa jedhe Yesuus yeroo kadhattan. Waaqarra. Goobas wayna kadhadhaa jedhe hin jenne. 9ffaa. Mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akka ta'u akkasumas lafa irratti haa ta'u. Mootummaan eenyu jedhe? Mootummaan Yesuus immoo mootummaa kan koo jedhe moo mootummaa gartee Waaqayyo abbaa jedhe? Mootummaa kan kee jedhe mootummaa Waaqayyo abbaa jechuudha. Goobas itti garagalchin achiis kunoo soora har'aaf boru nu barbaachisu nuuf kanni. Eenyu akka nuuf kannu kadhadhaa jedhe soora har'aaf boru? Waaqayyo abbaan. Goobas 12. Akkuma nuhi warra nu yakkaniif dhiifne yakka keenyaas nuuf dhiisii. Eenyu kan yakka namaa dhiisu? Waaqayyo abbaa. Goobas 13. Qormaatattis nun galchin hamaa nu olchi malee mootummaan humni ulfinnis baruma baraan kan keeti amen. Humnii fi mootummaan ulfinni bara baraan kan eenyuti? Kan Yesuus immoo kan Waaqayyo abbaati? Kan Waaqayyo abbaati. Oromatti kana man galchine. Goobas 14. Namootaaf irra daddarbaa isaanii yoo dhiifneef yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisa. Eenyu kan yoo gartee irra daddarbaa walii cubbuu keenya kan walii waan walii yakkine yoo walii dhiifne kan cubbuu keenya kan namaaf dhiisu eenyu kan namaa dhiisu jedhe Yesuus Kiristoos? Isa moo Waaqayyo abbaa isa waaqarraati? Waaqayyo abbaa isa waaqarraati. Goobas 15ffaa. Garuu isin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe. Eenyu kan nuuf hin dhiifne yoo nuti irra waliin dabarre? Waaqayyo. Kanaaf eenyu kan kadhatamu kan sagadamu kan kadhatamuuf haqa qabu Yesuus immoo Waaqayyo abbaadha? Waaqayyo abbaadha. Barnoota kana eenyu barsiise? Waa'ee kadhannaa kana Yesuus immoo qaama biraati? Yesuustu barsiise. Goobas kanaaf kana jechuu jirra kanatti gartee lallabnaa jechuu jirra. Bakka biraa irratti Yesuus Kiristoos ani nama malee Waaqaa miti jedhe. Ragaasii kannu? Tanaan dura laayifii kan kee waan hordofee fi sallee namoota biraa wajjiniin gaafa no'ettan dhaggeeffadheen ture. Tole. Dhaggeeffadheen ture tanaan dura gaafa dubbistu hordofeen ture jechuu kooti. Aywa. So boqonnaa tanarratti sirraa xumura. Yesuus Kiristoos akka waaqan ta'een akka atis anis inninis waaqa tokko wali qabnu. Yesuusis atis anis akka abbaa tokko wali qabnu. Argitee miti? Eeyyee. Yesuus Kiristoos akka waaqan ta'een akka inni ani nama jedhee ragaa sii kanna. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 sii banaa tole. Waan ragaa ijaan ani waan shawwanu ittiin dabale waanuma jiruun dubbise malee hiikoo itti godhutti hin jiru waan afaan biraarraa nu hiikame afaan Oromoo hiikoo ittiin goonu. Qubee garii jechi yoo nu dhibe dikshineerii itti ilaallannaa miti. So kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 akkana jedha Yesuus Kiristoos. Waan ijaan ama argisiisan naman dhibuu jechuu wangeela Yohaannis jedhan obsaame 8 uno 40 marra. Uno Yesuus ani maali jedhee dubbii Yesuus fudhanna. Dubbii nama takkaan fudhannu ka Islaamaatis ka Kiristaanaatis dubbiin fudhannu. Wangeela Yohaannis kunola wangeela Yohaannis miira 8 lakkoofsa 40 kanarra dubbisna kun hin argitaami bakka qalama itti godhe kana. Kunno akka jedhu ani dhugicha isan Waaqayyo irraa dhage eenyurraa dhage Yesuus? Waaqayyo irraa. Makkasi Waaqayyo irraa dhagaami Yesuus? Goobas isinitti
ani dhugicha isaan waaqayyoorraa dhageessinitti himeera isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu Abrahaam akka kana hin hojjenne jedhe ani waaqa jedhe moo ani nama jedhe Ani nama jedhe. hin fudhattaa Yesuus nama jettee taaddu bakka ani barreessee miti amantee Yesuus akka nama ta'e goobas islaamis akkas amana Yesuus akka waaqa qabu ni amantaa goobas Yesuus Kiristoos akka ergamaa ta'e ni amantaa akka jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoofsa 24 irratti ani warra koolota badanii mana Israa'el duwwaaf warra mana Israa'el duwwaaf hin ergame jedhe Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos waaqa qabaachuu ni amantaa. Yesuus akka waaqan ta'e ni amantaa. Goobas Yesuus Kiristoos akka abbaan isa erge ni amantaa. Goobas Yesuus Kiristoos akka garatee humna isaatiin uumaa gochuu hin dandeenyu ni amantaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti akka jedhu Yesuus itti dabalee ani humna kootiin uumaa gochuu hin danda'u Waaqayyo irraa akkaan dhageetti naan farada firdiin ani faradus qajeelaadho anoo yaada koo duu qabu hin barbaadu yaada isa ergee jedha. Yesuus humna waaqayyootiin fayyadamee dinqii hojjetu miracle waan hojjetu hunda hojjete jettee ni amantaa. Islaama akkan amanaree ati kiristaana keessa hin jirtu Islaama irraa maaltu shaadaa qabachuu si dhoowwu? Islaama irraa shaadaa qabachuu na dhoowwu emmaa yaa'u laayifuma kan kee keessa seenuu aga ammaa na tursiise kaa. Okay, tole Islaamummaa shaadaa fudhachuudhaaf qophiidha? Kaa lakkoofsa 8 barreessee seenee miti. Allahu akbar. Tole si guddisaree maal hin qabattaa? Islaamummaan hangasuma waanuma kana jechuun malee Yesuusis ganuu miti. Abrahaamitti isin amanna argamaa jennee Yesuusitti amanna. Yisaaqinnas isaan dhiise sayxaanni jiraachuu ni amanna moo amanu? Hin amanamu. Hin amanna hin hordofna jechuu miti. Amanuu jechuun waan tokko jiraachuu Waaqayyoon tokko ta'uu amanu. Abbaan uumama kana hunda uumuu gartee jalqabattuu seera uumamaa takka irratti nuuf Waaqayyo tokkotu jalqaba seera uumamaa tokko akka jedhu Waaqayyo jalqabatti bantiiwwan waaqaa fi lafaa jira. Qorintoos 6:8 irrattis akka jedhu Phaawulos nuuf garuu yaa sabaa Waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa isa waan hunda uume jedha. Akkasuma gooftaa tokko jira jedha. Gooftaa fi waaqa jechuun wal adda. Gartee Amaariffaa keessatti wal adda. Waliigallee kanaaf gooftaa Abrahaam gooftaa jedhamee jira. Isaaq gooftaa jedhamee jira. Namni gartee haati mana isaatiin gartee abbaa manaatiin gooftaa jettiin. Sanbata irratti namni gooftaa jedhamu. Gooftaalee kan jedhaman hedduu wangeela keessa. Gooftaa jechuun waaqa jechuu miti. Waaqayyoon tokkuma yoomiyyuu. Yesuus Kiristoos waaquma tokko barsiisuu ture. Nuuf waaqayyuma tokko jira jedhee barsiisuu ture. Si guddisaa Islaamummaas baatee qabattee itti fufta. Yesuusis hin gantu. Yesuusis gartee ergamaa isaati. Rabbi qaba. Waaqayyuma Yesuus waaqessan malee waan biraan waaqessan. Nabi Muhammadin waaqessinu takkaan waaqessinu. Waliigallee Abrahaamin waaqessinu. Malaa'ikootan waaqessinu. Jinniin waaqessinu. Seexan kan waaqeffamu kan sagadamuuf kan kadhatamu akkuma kadhata keessa Yesuus barsiise kan kadhatamu kana calla nuti kan waaqessinu Waaqayyo abbaadha malee nam takkan waaqessinu Waaqayyo Yesuus sanatis kan inni halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bule san bara gara garanaa dhuftee shaada si qabsiisa si guddisu baatee qabataa maal goota si guddisa viidiyoo si argayyee lama ol biran keessan ustaad ofii wajjin of lama na godha ani godhame lama eeywa Dursaaf guddisaa ustaazi. Dursaaf guddisaati. Duroof guddisaa. Dursaaf guddisaa. Ifaa waa xiqqoo sheeffadhu taadduu koo. Okay bareedaadha. Achi booda maqaa isaarra cuqaasaati lakkoofsa lama kan jettu sana eksi baay'isu akkas. Akkas. Halkan kana rabbiin si fide alhamdulillah na biraa guyyaadha si bira halkani. Ala bar halkan guyyaadha bar na biraa aduu jira layi. So saniif akkas ifa waa xiqqoo shoo si mul'ate bilbila keetirra. Laayituma bilbila keetii illee ol kaasiti gada xaayitidis. Namni waa beeku waa dubbise naman dhibu bar. Akkas. Xinnoo ifaan na bira hin jirtu. Waa takka homaa tura akkana hin jiru. Abdii akkana ni mul'ataa himaa xiqqoo. Waluma fakkaan harreedaas waluma qixa qabnaa jaarsa wayinsi se'u ture bar.
Qe'eettiin gala gaachuu golattiin gala. Agalu ambasa. Golattiin gala qo'ifaatti. Gali golatti. Abbisi alaaf. Eeshi. Mashallah. Eeywa kunno. Hai. Ifaan hin jiru. Amma hin mul'ataa moo asii achi osoo keessine malee. Mul'ata. Lafa nani jiru san ifaan hin jiru jedhe. Allahu akbar. Alaayin ol seene lafa nani jiru san ifaan hin jiru jedhe. Baga dhufte Allahu akbar. Bifaan fayyaa siyaa kan. Ani jaarsa wayii wajjin haasa'u jira jechuun suuta haasa'u jira bara silaasiin lolaan siin haasawa. Qeyroo wayiiti. Allah. Masha Allah. So tole taadduu kiyya akkuma waliin haasofne jechuun hordofuu turte waa'ee garee shahaadaa kana wal falmii ollee garee wangeelaa fi garee islaamaa kana deemtu. Gaafa wal falmi tanani wanno jedhama hordofa malee baanilee katti falmiin deemu. Akkas. Tole waan si waa hedduu gana siin jedhan kiristaana miti nama islaamaa gana viidiyoo sirratti dalagan fa'aa booda barsiisonni fi waan nama hedduu arguu deemta. So yaani ati gartee nama islaamaati moo nama kiristaanaa turte? Ani nama kiristaanaa ture. Goobas. Wangeela as gartee wangeela irratti waan amma jedhe kana waanuma argite waanuma hordofte waanuma ofii keetii beeytu miti. Goobas. Abu Muwaas taatu keessaa ustaada taatu namni fari keessaan dirqee birreessii kannee dubartii jira kootu jechuun akkaawuntii irra maallaqa siineen islaamummaa fudhadhu namni siin jenne jira. Lakki waa takka. Fadhuma keetiin laphuma keetiin dhugoomsiteeti gartee gara tiktook kana dhuftee shahaadaa qabachuufi. Tole waaqayyoon tokko malee laman ta'in sadin ta'in ni amantaa? Yesuus Kiristoos akka ilma namaa ta'e ija keetiin argite ani namaa kan jedhu hin amantaa hin dhugoomsitaa? Nan dhugoomsee. Masha Allah. Akkasuma ergama akka ta'e hin dhugoomsitaa? Muhammadis ergama isa xumura akka ta'e hin dhugoomsitaa? Abrahaamis Musees hunda isaanii? Goobas gara shahaadaa deemna qalma shahaadaa jechuun dhuga bahuu jechuun namni dhugaa sii bahu waan takka gartee ani Oromoodhaa guutan mis dhagaa ani gartee fuudheen jiraatu naadha manaa kiyya guutan irra gasii baadha manaa isaaniiti jedhan ani islaama ta'uu fi ani islaama rabbi tokko islaama jechuun afaan Oromooti yoo hiikne islaama jechuun afaan qubee Arabaati islaama jechuun waaqayyoof masakamu waaqayyoof butamu ajaja waaqayyoo raawwachuu jechuudha Yesuus waaqayyoof raawwata Abrahaamis isaaf raawwata islaama jechuun kanuma qubee afaan Oromoo Arabaa irraa dhufte islaama jechuun waaqayyo tokkoof masakamu abboomamu bitamu ajaja waaqayyoo raawwachuu jechuudha neetworkiin kee wayisa qabee nama jirtaame neetworkii yoo xiqqoo qabeensiya yeroo gadi siraa shahaadaa qabsiifne achi booda asoo inni nama goosisaa neetworkiin kunis bareeda lallabni keenya nafu boo ergaan laphee dhiiraas numa dhayitte kuno hin deebe inshallah hin deebe ati maan jedhina uma gartak daddeenni argata inni aarina warri jala jirtan kun saayyaa akkasiimi ereen shahaadaa gana hundatti loogoo tan uffistanii bar biyya lafaa gana itti uffistanii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Baaroon illee shahaadaan irra jira jechuudha. Ajaa'iba rabbi. Mucaan takka shahaadaa jira. Namni jira ayyo. Akkasi fidaa maali akkasi. Ara guyyaan guyyaa dhugaba. Awwala shahaadaa qabatanii shahaadaa faallaa qabatan malee. Warra shi'aa santu qabsiise. Shi'aan islaamaa mi bar. Achumaan achiin eegasi amantaan meeqa amantaan islaamaa bakka meeqatti qoodama jedhanii na gaggaafataniiti. Naalila amantaa islaamaa qooda amantaa islaama rabbi nama qoodate waradiitu lakum islaama diina huwa sammaakumul muslimiin gartee walaa tamuutu illaa wa antum muslimuun. Eesan itti himeetiniin achumaaniin kalaasan gara keessan kana goruu barbaada. Akka tasaa isin hordofti? Maa nama nun hordofne jira sayxaan nun hordofa. Achumaaniin jara kana hordofinnaan jedhanii jette. Akkas dhugaarraa dura keessa dhawwan. Hayaata arsii of jala jiraatti haa ergattu hayaata arsii ka jedhu galcha. Okay. Ayyee. Barreeffadhu lakkoofsa agartee naam. Saddeet haa barreeffatti yoo jala jiraatti. Abshir baaroo. Baaroo Itoophiyaatti shahaadaa qabatte moo shi'aa kana biyya biraatti? Itoophiyaatti qabattee as dhufte dhiyoo matana. Itoophiyaa keessatti shi'ummaa qabsiisanii waan ajaa'ibaati. Hin barsiifne shahaadaa qabattee akkama osoo hin turin biraa dhufte.
Ajaa'iba. biyya achi biyya alaatti. Taadduu ergadha. Gasii biyya alaa deemte. Inni hubannaa inshallah isirraa abshiru. Yoo jiraatte dubbisiini si'aan bakka hin jirre qabdi ni jirti Itoophiyaan jirti. Irra deebi'ee laamaaf biyya Itoophiyaan jirtu. Finfinnee keessa waanuma jirtu si'aan huboo. Hayye. Finfinnee kanatti akkas godhanii Hin jiran hin jiran. Saddeet kan jiru. Hayaata arsii fayyadu. Warri saddeet maa jirana waan jara biraatti na guyyan hin katabe.